nun tuttuqina hin dhagahan tuqanii nama kaasan harcaatu funaanuuf jecha kichuu meeqa harcaasan. Warri oduu keenya jalqabaatiin ajjeechaan jumlaa giddaa ayyaanaatti raawwatame shiraa hoggantoota mootummaa olaanaatiin akka qindaa'ee baratame. Ajjeechaan kun kan raawwatame yeroo hoggantoonni paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaatti walgahii ta'aa jiranitti akkamiin qindaa'e waan keessaa beektonni jedhan bal'inaan isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya isa wal fakkaatuun ajjeechaa giddaa ayyaanaatti raawwatame hordofee ammoo namoonni hedduun balaaleffachaa jiru. Artistoonni gurguddaan akka Ittiqaa Tafarii, Adam Muhammad dabalatee namoonni baay'een balaaleffachaa jiru. Waan artistoonni kun jedhanis bal'inaan isin biraan kan geenyu ta'a. Odeeffannoo keenya isa biraatiin Afrikaa kibbaatti lammiileen Itoophiyaa lama lammii Itoophiyaa biroo butuudhaan maallaqa gaafatan to'annoo seeraa jala oolanii jedhame. Lammiileen Itoophiyaa biyya namaa keessa jiraachaa ammoo namoota isaanii butan kun akkamiin to'atamaniin waan poolisiin Afrikaa kibbaa jedhee guutuu isaa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduu fi odeeffannoo galgala kanaaf qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti himne guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuudhaan yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa guutuu qabanneetti isin dabarsina. Oduu keenya isa jalqabaatiin ajjeechaa ganama isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Ajjeechaan jumlaa giddaa ayyaanaatti ganama isin biraan geenye kun qindaa'ummaa mootummaa naannoo Amaaraatiin kan raawwatamedha jedhan jiraattonni. Ajjeechaa jumlaa bifa qindaa'een kaleessaaf har'a raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 40 ol lubbuu dhabaniiti jiru. Jiraattonni achi jiran yaada isaanii akka nuuf kennanitti kaleessa namni miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'e haasaan isaa naannoo Amaaraatirraa waan dhufe fakkaatu tokko magaalaa giddaa ayyaanaatti dhukaasa baneen konkolaachisaa tokko ajjeese konkolaachisaa bira madeesse bira darbee jedhan jiraattonni. Itti aansee ammoo karaa gubbaatti dhukaasa banameen miseensota maatii tokko namoota 4 bakka takkatti galaafachuu jiraattonni kun himanii. Darbe ammoo namni uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffate kun imala ajjeechaa isaa ittuma fufuun keellaa kiramu irratti raayyaa ittisa biyyaa fakkaatee itti dhiyaatee milishaa tokkoo fi nama bira naannoo sana ture tokko ajjeese bira darbee jedhan. Har'a ganama immoo sirna awwaalcha namoota kaleessa giddaa ayyaanaatti ajjeefamanii irratti argamuuf uummanni garasitti imalaa turuu dubbatan jiraattonni. Gidduudhuma kanatti ammoo gaddi cimaan biraa dhagahamu eranii namoota sirna awwaalchaa irratti hirmaachuuf gara giddaa ayyaanaatti dhufaa jiran irratti haleellaa gareen kun raawwateen lubbuun namoota hedduu darbeeti jira. Konkolaataan hangar guutee ka'ee gara giddaa ayyaanaatti imalaa ture irratti bakka Diichoo jedhamutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin haleellaa raawwatameen namoonni 31 battalumatti dubbatan jiraattonni. Namoonni biroon 10 caalaan immoo madaa'uu eranii kan as buuteen isaanii dhabame baay'een akka jirus dubbatan namoonni kunneen. Kun osoo dhuma kanaan jiruu fi jiraattonni ammoo ajjeechaan kun qaamota hidhatanii fi qaamota ammoo mootummaatiin qindaa'ee jechuun osoo himaa jiranii odeeffannoon biraa miliqee beem. Ajjeechaan jumlaa giddaa ayyaanaatti raawwatame kun ammoo shiraa hoggantoota mootummaa ol aanoo mootummaa naannoo Oromoo Amaaraatiin kan qindaa'edha jedhan. Humni hidhatee kun ammoo daangaa Oromiyaa akka ce'uu fi karaa kan itti argisiisu ammoo hoggantoota olaanoo mootummaa naannoo Amaaraatii jedha gabaasni nu dhaqqabe. Akka maddeen keenya nuuf himanitti ammoo ajjeechaan jumlaa faannoon daangaa ce'uun Wallagga bahaa giddaa ayyaanaatti raawwate wayitaa hoggantoonni olaanoon mootummaa walgahii torbaan lamaaf tur Adaamaatti guyyaa kaleessaa jechuun fulbanaa 14 eegalanitti kan raawwatamedha. Akka keessa beektonni jedhanitti uummata nagaa irratti ajjeechaan jumlaa faannoon raawwatame kun akka walgahiin Adaamaatti ammoo paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamaa jiru kun adda cituu fi akkasumas ammoo hoggantoonni naannoo Amaaraatii fi akkasumas hoggantoonni naannoo Oromiyaa wal dhabanii walgahiin kun adda dhaabbatuudhaaf waan karoorfame ta'uu dubbatan namoonni keessa beekan. Ajjeechaan kun kanaaf jedhame ammoo uummata nagaa irratti xiyyeeffachuun faannoon ammoo akka daangaa Oromiyaa seenee haleellaa raawwatu kan haala mijeesseef hoggantoota olaanoo mootummaa naannoo Amaaraatii jedhameeti jira. Ajjeechaan kun kana qofa osoo hin taane ammoo gara fuulduraatti ajjeechaan kana ol raawwatamu akka amalu keessa beektonni kun ni himu. Kanaaf ammoo Oromoon bakka jiru maratti daangaa isaa hidhatee socho'uun keessa akka tikfachuu qabu ammoo namoonni keessa beekan ni dubbatu.
Leenjiin marsaa jalqabaa hooggantoota paartii badhaadhinaa guyyaa kaleessa magaalaa Adaamaatti taa'amu kan jalqabe. Hooggantoota olaanoo paartichaa fi namoonni gurguddoonni fi hooggantoonni olaanoo naannoo irratti argamaniiru. Yeroo dhuma paartiin badhaadhinaa Adaamaatti ammoo walga'ii taa'aa jirutti ammoo uummanni Oromoo ajjechaa suukanneessaa fi duguuggaan sanyii Wallagga keessatti irratti raawwatamaa jira. Ajjechaan kun akkuma jalqaba irratti jennee har'a akka raawwatamuuf ammoo haalli kan mijjachaa jiru ammoo hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraatiin ta'uu ragaawwan adda addaa bahaati jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa federaalaa darbees naannoon Amaaraa ammoo ajjechaa kana kan qindeesse naannoo Amaaraa ta'uu osoo beekanii hanga yoonaatti ibsi laatamee hin jiru. Addatti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa kan uummata Oromoo bulchuudhaaf ramadamee fi amma kursii harkaa qabu ammoo ajjechaa kana callisee ilaaluun isam uummata Oromootiif dhimmamuu dhabuu isaa kan namatti argisiisudha. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun ajjecha guyyaa har'aaf kaleessa gidda ayyaanaatti raawwatame hordofee ammoo namoonni gurguddoo irraa jalqabee ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbatti dhimmicha balaaleffachaa jiru. Ajjecha haadholee Oromoo fi akkasumas ammoo manguddoo Oromoo fi dargaggoota Oromoo irratti qindaa'ummaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamaa jiru ammoo artistoonni osoo hin hafin balaaleffachaa jiru. Artist Adam Muhammad dabalatee ammoo artist Tiqaa Tafarii ammoo dhimmicha balaaleffataniiru. Artisti Tiqaa Tafarii waloloon inni barreessee fi ammoo dhimmicha balaaleffate akkas jedha ture. Nun tuqinaa hin dhagahan tuqanii nama kaasan harcaatu funaanuuf jecha kichuu meeqa harcaasan. Warri qooqa sabaa nuffan qooqa kaafachuuf jedhanii kichuu harcee dachaan boru waan biqilu hin seeni. Milkiin keenya isin gaddisiisee gadda keenya hin kolfina. Bakka nu dhukkubu beektu madaa keenya hin horfina. Nu dhiisaa nun daddarbinaa jennus dhaga'uu hin dandeenye. Addunyaan tun nuyi guddifattee isaan ciniinsuun hin deenye egaa. Waan argine hunda hin himu jettee boolli qaayyaa. Diddanii nu barbaaddan egaa. Eegi cabaa kootu sitti fayyaan walaloo Tiqaa Tafariitiin. Oduu keenya isa biraatiin Afrikaa kibbaatti lammiileen Itoophiyaa lama lammii Itoophiyaa biroo butuun maallaqa gaafatan to'annaa seeraa jala ooluu poolisiin biyyattii hime. Lammiileen Itoophiyaa lama Afrikaa kibbaatti aanaa Limpopo keessatti jiraatan lammii Itoophiyaa ganna 20 butanii maallaqa furii gaafatan to'annoo jala ooluu isaanii miidiyaan IOL jedhamu poolisii aanichaa wabeeffachuun gabaaseera. Dargaggeessi ganna 20 kun fulbana 9 2023 butamuu poolisiif odeeffannoon qaqqabuu fi battaluma sana qorannoo eegalamuu kan ibsan dubbii himaan poolisii aanichaa Marcela Ledbuaba lammiileen Itoophiyaa lamaan kun dargaggeessa lammii Itoophiyaa butan kana gadhiisuuf qarshii raandii Afrikaa kibbaa 80 gaafachuu himan. Lammiileen Itoophiyaa nama kana butan ofii dargaggoota ganna 20 fi 22 ta'us eerameera. Dargaggoonni butame kana gadhiisuuf duula gaggeeffame lammiin Itoophiyaa butaman biroo 8 kutaa xiqqaa tokko keessatti walitti qabamanii argamuu gabaasichi addeesseera. Poolisiin waa'ee lammiilee Itoophiyaa kana odeeffannoo tokkollee kan hin kennine yoo ta'u karaa seeraatiin ala biyyattii galuu hin oolanii jedheera. Namoonni biroo lama kanneen booji'amtoota kana eeganii fi nyaachisaa turanis to'annoo jala ooluu poolisiin kun himeeti jira. Namoota butaman keessaa tokko erga butame ji'a 3 ol waan ta'eef gara hospitaala dhiyeenya argamutti akka geeffame kan eere gabaasichi. Namoota kaan garuu erga butaman guyyaa 10 hanga 15 ta'uu isaa poolisiin aanichaa ibseeti jira. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garagaraatti ammoo gara walitti jabaachuun lammii isaanii butanii maallaqa gurguddaa gaafachuu darbees ammoo ajjecha hanga tumicha hamaa irratti raawwachuu bakkoota garagaraatti itti fufaniiru. Akka fakkeenyaatti ammoo tibba kana Yemanii fi Suudi Arabiyaa jidduutti wanti adeemaa jiru akkaan kan nama gaddisiisudha.